Good evening, sir. My name is Anup, and I'm a mechanical engineer. So Akkamitti kabajamu maqaan koo Waanuu jedhama. Ani mechanical engineering waan hin ta'eef waa'ee amantii hedduu irraa hin beeku. Amantaa irratti hundaa'ee gaafii tokko akkanaaf deebistuun barbaada. Deebisaa gaariis akkanaa kanitu sirraa hin eega. that I believe on God. That there is something, because I don't know how the Haala creation has been qabatamaa done. ta'e yaada keessa galchuudhaan Waaqayyo irratti waan tokko akka jiru waanan amanuuf waan ta'eef uumamni akkamitti akka hojjetame waanan hin beekneef waan ta'uu danda'a waan ta'e jiraachuu danda'a. I believe Ni jira moo hin jiru ani jiraachuu isaa hin beeku qabatamaa kanaaf hanga ani beekutti akka jirus ta'ee akka hin jirre nan amana akka jiru amanuun tolee rakkoon hin jiru. it's there. Okay, no problem. But as all the religion is saying like there is only one Almighty, one all God. So why there is so much Garuu akkam different amantiin religions are there? hundi akka jechaa jirutti akka waan hundumaa danda'u tokko qofa waaqa hunda kanaaf maaliif amantiin garagaraa baay'eetu jira yoo amantiin uumame immoo amantiin hundi gooftaa jiru akka waaqayyoo uume yookaan kana hundumaa danda'u ta'e kanaaf yoo waaqa tokkicha qofa ta'e maaliif akka ta'e nu qoqqooduun kun gaafii koo isa jalqabaate akkasumas deebisaa isin naaf deebistan irratti hundaa'uudhaan akkasumas gaafiilee isin gaafachuu ittiin fufa. Your answer, I would like to No go problem. on. But that's the question that if there's only one God, Hayya obboleessi akka gaafatetti amantiin uumame hundinuu waaqayyoo isa hundumaa danda'a ta'een yoo uumame amantiilee tanneen keessatti illee waaqayyoo tokko isa tokkichaa ja'anii dubbatan maaliif rabbiin nu qoqqooda amantiilee hedduu tana uumee maaliif nu qoqqooda jehee gaafate amantiilee tana hunda rabbii uumee maaliif nu qoqqooda jehee gaafate. the reply is given in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse number Hayya 9. obboleessi deebisaa isaa quraana keessatti suuratul imraan boqonnaa 3 keeyyata lakkoofsa 19 keessatti kennamee jira seera islaamaa keessatti diinaan amantiin tokkicha karaan jireenyaa tokkichaan fuula waaqayyoo duratti fudhatama qabu rabbii olaanaa biratti islaamummaadha. Islaamummaa jechuun nagaa fadhii waaqayyoof gadi qabuun argamu jechuudha. Amma waaqayyoon inni hundumaa danda'a ta'e ergamtoota hedduu ergee jira. Garuu yeroon darbaa lakkuma deemuun ergamtoonnis jijjiiramaa dhufan. Ergaan ergamaa jijjiiramaa itti fufe ergasii rabbiin ol ta'an ergamaa dhumaa nabi Muhammad nageenyi isarra haa jiraatuu fi bu'ii dhumaa quraana erge. Amma ergaawwan isaan dura dhufan hundinuu yeroo murtaa'aa ta'ee fi yaadama murtaa'aa ta'e qabu. Garee namoota murtaa'aa ta'e tokkoon akka hordofaman kan yaadame ture. Ergamtoonni dhufan hundinuu garee namoota murtaa'eef ergaman. Quraanni kun immoo musliimoota yookaan araboota qofaaf kan bu'e miti. Quraanni dhala namaa hundaaf kan bu'edha. Quraana keessatti suuraa Ibraahim boqonnaa 14 keeyyata lakkoofsa takka, suuraa Ibraahim boqonnaa 14 keeyyata lakkoofsa 52, suuraa Baqaraa boqonnaa 2 keeyyata 185 fi suuraa Umar boqonnaa 39 keeyyata 41 keessatti quraanni dhala namaa guutuuf akka ergamu ibsameera. Amma waahii isa dhumaa fi isa dhumaa waan ta'eef kana booda bu'iin biraa waan hin dhufneef rabbiin ol ta'an suuraa Hijr boqonnaa 15 keeyyata lakkoofsa 9 irratti quraana buusneerra. Manca'insa irraa ni eeyna jedhe. Akkuma yeroon darbaa deemuun manca'uun kitaabni kaan bu'ee haaromfamuun waan itti fufeef rabbiin ammoo inni hundumaa danda'a ta'e mul'ata isa dhumaa fi isa dhumaa mul'ise. Akkasumas rabbiin ol ta'an suuraa Hijr boqonnaa 15 keeyyata 9 keessatti quraana kana buusneerra numaatu mancaatii irraa eega jedhe. Quraana kana jijjiiruu hin dandeessu. Kanaaf waaqayyoon inni hundumaa danda'u ergaa wal fakkaatu argate. Kanaaf barreeffamoonni amantii ati dubbiftee hundi ergaawwan bu'uuraa tokko waaqa tokkichatti amanaa. Kanaaf waanan himu furmaata qaba. Ummataan hima yoo xiqqaate kitaabni tokko sagalee waaqayyoo ta'uu isaa irratti walii haa gallu. that at least one book is the word of God. So Hindu will say, I don't mind believing Veda to be the word of God. Amma Hinduun Vedaan jecha waaqayyoo ta'uu isaa amanuu irratti shakkii hin qabu jedha. Kiristaanni macaafni qulqulluun sagalee waaqayyoo ta'uu isaa amanuu irratti shakkii hin qabu jedha. Muslimni quraanni jecha waaqayyoo ta'uu isaa shakkii hin qabu jedha. Kanaaf namoota kanaan waan baramaa
hordofuu irratti walii haa gallu. Kanaafuu waan barame hordofuu irratti namni mormii qaba. Macaafa qulqulluu keessa waan jiruuf kanaaf macaafa qulqulluu kana haa qorannu, waan barame dhibba haa hordofnu, waliif haa gallu jedha. Waan hin baratamne waan adda ta'e boru irratti mari'anna. Sirri moo dogoggora? Sirreette. Mee amma kitaabowwan qorannoo kana wal bira qabnee haa hojjennu. Kitaabowwan kanneen wal bira qabnee waan isaan keessa jaame haa laallu. Macaafa qulqulluu ta'uu, Veedaa ta'uu, Quraana haa ta'uu, Waaqa tokkotti amanuu qabu jedha. Caffanni kitaabban jechuun qulqulluun hundi Waaqayyo fakkii hin qabu. Waaqayyo Waaqa tolfamaa hin arganne. Waaqayyo suuraa hin arganne jedhu. Kanaaf Waaqayyo suuraa fakkii suuraa hin qabu jennee haa amannu. Kitaabowwan kunneen hundi ergamaan dhumaa akka dhufu kan maqaan isaa Nabi Muhammad nageenyi isaaf haa ta'u jedhu macaafni qulqulluun akkas jedha, Veedaan akkas jedha, Quraanni akkas jedha. Kanaaf Nabi Muhammad hordofuuf walii haa gallu, nageenyi isarra haa jiraatu. Kanaaf akkuma durusii kaase wantoota tokko nu godhan irratti waliif haa gallu. Caffanni qulqulluun hundi yeroo qodhattu adda ta'e lafaan tuquu qabda, mataa kee lafaan tuquu qabda jedha. Macaafni qulqulluun akkas jedha, Veedaan akkas jedha, Quraannis akkas jedha. Kanaaf morma kee lafaan tuquun haa kadhannu. Caffanni qulqulluun hundi mataan dubartiin rifeensa haa haguuggattu jedha. Quraanni akkas jedha, Veedaan akkas jedha, macaafni qulqulluunis akkas jedha. Caffanni qulqulluun hundi alkoolii dhuguu hin qabdan jedha. Veedaan akkas jedha, barreeffamoonni hinduu alkoolii hin qabatinaa jedhu. Macaafni qulqulluun dhugaatii hin dhuginaa jedha. Quraannis alkoolii hin qabatinaa jedha. Kanaafuu waanan isinitti himuuf yaalu waan waliigalaa kan tokkoon godhu haa hordofnu. Yoo ati dhuguma hinduu gaarii jettee yaadde Veedaan kee Waaqni tokko jira, Waaqayyo fakkii hin qabu, Waaqayyo Waaqa tolfamaa hin qabu yeroo jedhu maaliif Waaqa tolfamaa waaqeffannee gabbarra? Macaafni qulqulluun Waaqayyo tokko jedha. Macaafni qulqulluun Yesuus Waaqayyoodha hin jedhu. Kanaafuu maaliif Yesuus Kiristoos akka Waaqayyotti amanta? Macaafa qulqulluu keessatti caqasa tokkollee kan shakkii hin qabne Yesuus nagaan isaaf haa ta'u ofii isaatiif Waaqayyoodhaan yookaan ana waaqeffadhaa jedhu hin gartu. Egaa kun kan ta'eef macaafa qulqulluu Waaqayyoo malee kan namootaan jijjiirame namoota biroo hordofaa waan jirruuf, kanaaf furmaanni koo waan waloo yoo hordoftan yoo xiqqaate lolli ni dhaabbata. Nuti tokko taana macaafa qulqulluu hundumaa keessatti wanti guddaan tokko waan ta'eef. And will be one. Because the major thing in all the scriptures is the same. I just want to point out Hayyee two obboleessa things. waan muraasa qofaan dubbachuu barbaada. Ani makaanikaal injineeringii waanan ta'eef namoonni asitti argaman hedduun isaanii kaanis hayyoota kaanis namoota barachaa jiranii kitaabota amantiilee garagaraa hundaa'uu dubbisuun asitti nuuf hin danda'amu. Obboleessa dhugaa dubbachuudhaaf ani kitaabota amantiilee garagaraa hedduu dubbisee hin beeku. Kanaaf waan tokko qofaan jechuu barbaada. Kanaaf namoonni beekumsa qaban si qofa osoo hin taane namoonni amantiilee garagaraatis hedduutu jiru. Hayyoonni amantiilee amantii garagaraa keessa jiran sis dabalatee maaliif walitti dhuftanii amantiilee gaarii taate takka amantii hunda caaltu tawaan gaarii if keessaa qabdu waan hamaa dhiiftee an wanti niin jechuu barbaade kun hamaadha san gaariidha jechuu osoo hin taane maaliif walitti dhuftanii amantiilee irra caaltu takka hin uumne. Ani beekumsa amantii waan hin qabneef gaarii fi hamaa tasumaa hin beeku. Religion Brother, thing. you posed a very good Obboleessa gaafii baay'ee gaarii dhiyeessite. Deebii ati waan gaarii hunda haa keenyu bika takka jettu kana. Waan gaariin wanti hamaa maaltu murteessa? Waan ani jechuu yaalu waanuma kee gadi ta'e waan barame haa hordofnu. Furmaanni koo furmaata kee caalaa qabatamaadha. Waan gaarii haa fudhannu. Amma Quraana keessatti waan gaarii fi hamaa akkamiin beekta? That's what I told you. Tole ani waanuma baratame waan hin beeku qabu. Sittiin hima akkas jedheen sitti hima tole. Yoo xiqqaate maaliif sana hin hordoftu? Eeyyee kaan dhiisi. Nama hunda duukaa qawwee qabadhee deemuu hin danda'u. Sirrii miti. Eeyyee. Mee amma gaafii akkasii haa gaafadhu. Waan baramaa ta'e irratti waan waloo fudhachuu irratti waliif galla. Har'a irraa galtee waaqa tokko akka jiraate amanuu irratti waliif galla. Oh, yeah. Book of Deuteronomy chapter 5 verse number 7 to 9. That is in the Bible. If you read, Ati waaqayyo tokko jechuun macaafa hinduu keessatti macaafa qulqulluu keessatti ta'ee quraana keessatti kan baramedha.
fakkeenya isiniif kennuu nan danda'a. Kitaaba keessa deebii boqonnaa 5 lakkoofsa 7 haga 9 kan macaafa qulqulluu keessa jiru. Shangaanidaa Xappaanishaat boqonnaa lakkoofsa 6 kutaa lakkoofsa 2 lakkoofsa 1 yoo dubbifte Waaqayyo isa lammata hin qabne tokko katee ija. Sitaa Xappaanishaat boqonnaa lakkoofsa 4 lakkoofsa 19 keessatti caqafamee jira. Waaqayyo sanaaf fakkiin hin jiru jaa. Paraatimaa jecha saanskiriitii yoo ta'u hiikni isaas fakkii jechuudha. Waaqayyo inni hundumaa danda'u fakkii hin qabu, suuraa hin qabu, fakkii hin qabu, suuraa hin qabu, suuraa hin qabu, waaqa tolfamaa hin qabu. Quraana suuraa kilaas boqonnaa 112 keeyyata lakkoofsa 1 haga lakkoofsa 4 akkana jedha. Inni Waaqayyo tokko jedhi. Inni bara baraan jiraataadha. Inni hin dhalle hin dhalanne wanti akka isaa hin jiru. Ani siin gaafadha. Har'a irraa galtee Waaqayyo tokko akka jiru ni amantaa? Waa'ee addunyaa dagadhu. Eeyyeen nan amana. Tole gaariidha. Caffanni qulqulluun hundinuu Nabi Muhammad ergamaa isa dhumaa fi isa dhumaa akka ta'e dubbatu. Macaafa qulqulluu kitaaba keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 18, macaafa keessa deebii boqonnaa lakkoofsa 18 lakkoofsa 19, macaafa Isaayyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 12, faarfannaa Salamoon boqonnaa 5 lakkoofsa 16, kakuu haaraa keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16, wangeela Yohaannis boqonnaa 15 fi kan kana fakkaatan keessa Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaaf haa ta'u eerameera. Akkasumas kalkii Quraanaa keessatti caqafameera. Yoo ati kalkii Quraanaa boqonnaa lakkoofsa 2 keeyyata lakkoofsa 4 5 7 15 akkas jedha. Kalkii maqaan abbaa isaa Gabricha Rabbii Vishnuyaash, hiikni isaas Abdullaa jechuudha. Maqaan haadha isaa Sumitiita, hiikni isaa nagaa yoo ta'u hiikni isaas Aaminaa jechuudha. Kunis maqaa haadhaa fi abbaa Nabi Muhammad nageenyi isaaniif haa ta'u caqafamee jira jechuudha. Mul'ata sana holqa keessaanii argatta. Inni agartee gara Kaabaatti godaanee deebi'a. Madiinaa dhaqee deebi'ee dhufa. Khulafaa Raashidii afran keessaa hiriyoota afur dhiisee akka deemu dubbata. Quraana suuraa Azaab boqonnaa 33 keeyyata lakkoofsa 40 irratti Nabi Muhammad nageenyi isaanirra haa jiraatu jecha abbaa tokkoo keessanii tokkollee osoo hin taane inni ergamaa Rabbiiti. Amma sin gaafadha, Nabi Muhammad ergamaa Rabbii ta'uu ni amantaa? Garuu ani hanga ammatti micaafoota sanii fi kitaabota hundaa'uu tokko irraa kan hin dubbise hin qabu. Tole yoo dubbistee beekte hoo? Kanumaa fi wanti inni ani gaafachaa jiruufis tole wabii isiniifan kanna dubbiftee akka jiru yoo beekte maal goota? Nabi Muhammad ergamaa Rabbii ta'uu ni amantaa? Eeyyeen yoon hin dubbisee bare Nabi Muhammad ergamaa Rabbii akka ta'e ni fudhadha. Rakkoo hin qabu. Kanaafuu amma Quraana siifan kanna. Quraana keessatti yoon si argisiise ergamaa Waaqayyoo ta'uu ni amantuu? Daqiiqaa takka laaluu ni feetaa? Sittan agarsiisa. Kottaa sittan agarsiisa. Muhammad is not the father of any of you men, but he is the messenger. In the Bible, book of Deuteronomy, chapter number 8, verse number 18, says, it's further mentioned in the Gospel of John, chapter 16, verse number 14, that I have many things to say unto you, he says. Everything said to you, but you will not burden now. For even the spirit of truth, he will get involved. Furthermore, in Kalki Purana, 5, 7, 11 and 15 maqaa raajii kanaa dhufuu dubbatee jira. Kan abbaan Vishnuyaash ta'e jira. Amma ni amantaa? Eeyyee obbo nan amana. Bakka koo dhaqee nan amana. Asirratti jechuu dandeessa. Surumaayyuu ati achi dhaqxee akkas jettaa? Okay, achi dhaqee jira. Galatoomi isinis achirra. So now if you believe that there is one God and if you believe Prophet Muhammad is the messenger of God. Egaa amma yoo amantan achitti Rabbiin tokkicha. Yoo amante Nabi Muhammad ergamaa Waaqayyooti jettee obboleessa. Kana lamaan yoo amante kanaafuu amma Waaqayyoon tokko. Achitti ni amantaa bakka jirtu tanitti. Yeroo hundumaa Waaqayyo tokko qofa akka jiru ni amantaa? Eeyyeen yeroo hundumaa Waaqayyoo tokko qofa akka jiru nan amana. Eeyyee. Akkasumas Nabi Muhammad ergamaa eeyyee gooftaa ta'uu ni amantaa? Egaa jechi lamaan kun namni kamiyyuu muslima ta'uuf wantoota yoo xiqqaate wantoota lamaan kanaatu isa barbaachisa. Ammas muslima jechuun maal jechuudha?
nama fadhii isaa waaqayyoof gadi kennu afaan arabaatiin fadha kee waaqayyoof galchuu jechuudha. Nuti muslima jenna. Eegaa amma wantoonni biraattis baay'eetu jiru. Waan dhibbaatu jira. Garuu kun lamaan wantoota xiqqaa ta'an sii fi fadha kee waaqayyoof akka galchitu. Kanaafuu wanti lamaan kun muslima ta'uu kee agarsiisa. Egaa kanaafuu amma afaan arabaatiin jechuu barbaaddaa? Lakki gaafii muraasa dabalataan qaba. Lakki dursa yeroo gabaabaa waan ta'eef cufuu qabna. Tole poolisiin yeroon keessan gahe baha jechuu jira. Kanaafuu kana lamaan arabiffaan jechuu ni barbaadda amma? Dura rakkoo guddaa kana haa furru. Ati wanti tokko dirqama wanti tokko filannoodha. Kanaaf qormaata keessatti dirqamaaf nan deema. Filannoodha yoo ani rakkina tokkollee hin hojjenne dirqama. Kanaafuu amma yeroon gabaabaa waan ta'eef wantoota lamaan kana irratti yoo walii galle sun xiqqaa baay'ee barbaachisuudha. Wantoonni biroo immoo booda suuta ni dhufu. Garuu obbo wantoonni biroo sun anaaf barbaachisaadha. Barbaachisaa yoo ta'e illee deebiin isaa maal haa ta'u wantoonni kun lamaan dirqama yoo ta'an fakkeenyaaf qorumsa gaafii dirqamaatii fi boonasii jira. Ta dirqama deebisuu qabduu fi ta filannoodhaati jira. Sirriidhaa miti. Kanaaf lamaan kun wantoota hunda caalaa barbaachisoodha. Wantoonni biraa ati sammuu keessatti yaaddu kan gochuu kasan godhuu ka jettee sammuu keessa gaafii ta'u jiru kana caalaa barbaachisaa miti. Irra caalaan waaqa tokkotti amanuu fi Nabi Muhammad ergamaa waaqayyoo ta'uu amanuudha. Is believing in one God and believing Prophet Muhammad is the messenger. Wantoota biroo beekuun anaaf barbaachisoodha. Beektuu fi hin beeknellee booda beekuu dandeessa. Barbaachisaadha eeyyee yeroo mana barumsaa seentu ilaali dursitee seensa fudhachuu qabda. Eeyyee istaandaardii 3 maal na barsiisu sadarkaa 4 maal na barsiisu kana osoo hin taane seensa waan seentuun galmee seensaa fudhachuu qabda. Waan si barsiisan sana booda itti deebita. Yoo xiqqaate galmee fudhachuu qabda. Sirrii miti mee tarkaanfiin haa deemnu. Eeyyee garuu dubbiin hanga sadarkaa paarlamaa kootti hanga sadarkaa kootti hanga sadarkaa kootti hanga nan hubadhetti anaa fi ifaa miti. Waan xiqqaa lama yoo ifa ta'e walii galla. Ani isiniin jechaan jira. Ani gama kanaan beekumsa akkaan qabu walii galtu miti. Eeyyee. Kanaaf quraanni akkana jedha. Fasaluu ahla zikrii in kuntum laa ta'lamuun. Yoo hin beekne nama beeku gaafadhaa. Ani nama beekumsa qabuudha. Ani isiniin jechaa jira. Wanti xiqqaan lama kan isin beekuu qabdan yoo amantii isaa waaqayyoon tokkoo fi ergamaan Nabi Muhammad ergamaa isaa ta'u hubatte achi booda wantoonni kaan suuta baratta. Suuta itti dhufta. Ati rabbii tokkichaa fi Nabi Muhammad ergamaa isaa ta'u amannaan khalaas dhumte islaaminaa seente kaan achi booda itti dhuftaan sin jechaa jira obbo. Kanafe boodarra ta'a. Tole yaa gooftaa daqiiqaa lama fudhadhu. Daqiiqaa lama qofa naaf kennita. Dura wantoota lamaan kana shaadaa lamaan kana irratti mirkaneeffatteetta. Eeyyan obbo hayyee je'ika. Lakkii gooftaa daqiiqaa lama nan fudhadha. Nin danda'a. Sana boodaas waan tokko sin jechuu qofa barbaada. Tole obbo atumti waaqayyo tokko ta'uu isaa irratti walii galtu. I will say one example. I have 3 friends. Eeyyan ka. Sana irratti barumsa nan kannaami. Yaa gooftaa waan tokkoon isiniin jedha. Sana booda maaliif islaamummaa qofa jenna? Maaliif islaamummaa qofaatu islaamummaa jennee dubbanna? Maaliif namummaa hin jennu? Maaliif addaan baanee jirra? Fakkeenya tokkoon isiniin jedha. Fakkeenya tokkoon sii kaasa. Hiriyoota 3 qaba. Gaafattee deebisaa isaa eeggadhu. Deebisaa isaanan kana gaafadhu. Lakkii qabatamaan hin xumurre ni ibsa. Sana booda gabaabsee xiqqoo ibsuu barbaada jechuu kooti. Asiitii hiriyoota muraasa qaba. Ahmad Iraaq irraa fi Misar Saduul Islaamaa Sa'iid Hindii irraa. Kanaaf yeroo hunda waa'ee wantoota kanaa haasofna. Akkasumas yeroo sarara waloo hunduu nama ta'uu keenya irratti walii galla. Hundi keenya nama.
sana booda waa'ee wantoota kaanii hin dubbannu waa'ee namummaa qofa dubbanna waa'ee wantoota tinaarisfarii tokko tokko ni dubbanna isaan injiinaroota meeshaalee isaan makaanikaal injiinaroota kaan dooktaraa fi kana hunda of keessaa qabu kanaaf jireenya dhala namaa fooyyessuu irratti yaaduu qabna malee waa'ee amantii waa'ee jireenya boodaa jireenya du'aan boodaa jannataa fi azaaba kana jechuun maaliif barbaachise kun hin barbaachisu waa'ee jireenya namaa fooyyessuu irratti nama asitti fooyyessuu gochuuf nama fooyyaa godhuuf nan yaala akka fooyya'uuf sun galma koo isa jalqabaati yoo nuti immoo jechuun keenya humna keenya dirree akkanaatti qisaaseessuu akkamiin humna keenya ummatoota sanaaf kannina jennee yaanna malee humna keenya bikka akkanaa bikka akka islaam bikka akka amantii kanatti qisaaseessuun dura namummaa yoo dursine hoo jechuu kooti. Akka fakkeenyatti waan Hitler uummata irratti dalage waan ICC'n dalagaa jirtu tokko waan Taalibaan dalagu hunda ni balaaleffanna. Hunda fudhata sun hundinuu dogoggora ta'uu isaanii nuti irra walii garra. Dogoggoraasi. USA'n boombii gadi darbattee uummata fixxee jetti. Hitler namoota Yahudaa ajjeesee jira. Sun dogoggora. Namummaa haa dursinu. Akkasumas Musliimni maqaa badaa irratti maxxanfamee jira. Fakkeenyaaf sababii isaas ICC Musliima hin jetti. Maaliif ICC fayyadamaa jiru? Kanuma dubbiin koo dhiifama yoo sagalee koo xiqqoo ol kaase dhiifama gaafachaa daqiiqaa 2 gaafatte daqiiqaa 3 dubbatte tole obbo poolisiin yeroon xumurame waan ta'eef bahaa waan jechaa jiruuf dhiifama ati gaafataa isa dhumaati. Duraanis yeroo dabalataa fudhatteetta waan 2 gaafatte maaliif islaamummaa jannaa maaliif namummaa hin dursinu maaliif namummaan hin deemnu islaamummaan hiikaa isaatiin fedha keenya rabbii ol ta'eef kannuu jechuudha maqaa kamiinuu yaamuu dandeessa fedha keenya waaqayyoof gadi kannuu jechuudha kana qofa eegaa islaamummaan islaama jechuun jecha arabaa jechuudha jecha keenyaan fedha keenya waaqayyoof gadi kannuu jechuudha maaliif dhala namaa hin hordofnu islaamummaan dhala namaa caalaa baay'ee caala namummaan namaatu hundeesse garuu ati waan namummaa jehemo waan kasi uume gaariin kasi uume moo ka uumame namummaa humaanitii kana namaatu je ammoo islaamummaa isa nu uumen nu filate kanamni sii filate moo kasi uume sii filate filatta waa'ee namaa eenyuutu caalatti dubbachuu danda'a uumaan waa'ee ilma namaa dubbachuuf uumaan hunda caalaadha kanaaf kitaabni hundarra gaarii waa'ee dhala namaa quraana caalu hin jiru kanaafuu muslima gaarii ta'uuf dursa nama gaarii ta'uu qabda nama gaarii yoo taate malee muslima gaarii ta'uu hin dandeessu kanaaf nama gaarii ta'uun sadarkaa 10 qofa darbuudha muslima gaarii ta'uun PhD hojjechuudha nama gaarii yoo taate malee muslima gaarii ta'uu hin dandeessu quraana keessatti aayata tokko kan faallaa dhala namaa ta'e tokko hin gartu hin jiru kanaafuu waan ati dubbattu ani kanaan dura irraa gorseen jira si waliin gala nama gaarii ta'uu qabna eeyyan quraana keessatti waan tokkollee waan faallaa dhala namaa ta'e akeeki hin jiru ammaat sun sababa islaamummaa ta'eef islaamummaa jechuun maali islaamummaa jechuun fedha kee rabbii ol ta'eef kannuu jechuudha jecha islaama jedhu achi keessaa baasi hin fayyadaminaa baasi ani kaniin isiniin jechaa jiru yoo waaqa tokkichatti amantan fedha keessan hunda isaaf kannuu qabdu kanaaf fedha kee waaqayyoof kannuu barbaaddaa yeroo hundumaa waaqayyotti nan amana beeka waaqayyo irratti nabi Muhammad irratti nan amana amma afaan arabaatiin jechuu barbaaddaa laki obbo shakkii koo hunda dursee nan qulqulleessa yoo ifa ta'e garuu waaqayyo tokko akka jiru ni amana yoo rabbiin tokko jira jettee amantee nabi Muhammad ergamaa ta'uu isaa yoo amante akka kiyyaatti ati muslima maybe sir but I want to stay a better human Sure. not I want to don't divide garuu ati myself turuu barbaadda nama fooyyaa ta'e sirrii miti of hin qoodin Sure. not I want to don't divide myself Thank you very much. Thank you, sir. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. thank you sir